Bakki nuti itti argamnu gidduu gala gabaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa keessatti. Egaa akkuma beekamu wayita ammaa biyya keenyatti qaala'insi gatii dabalaa, uummannis darara garaagaraaf saaxilamaatii argama. Egaa uummata kana darara keessaa baasuuf mootummaanis waldaaleenis akkasumas namoonni dhuunfaa hojiilee garaagaraa hojjechuun qaala'insi gabaa akka tasgabbaa'u taasisaa jiru. Egaa nutis dhimma kana waa malee hin kaasne qophii ogummaa fi muuxannoo keenya irratti muuxannoo waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa maal hojjechaa jira kan jedhu isiniif qooduufi. Egaa waldaan kun erga hundaa'ee turtii waggaa 2 qofa kan inni lakkoofsise. Turtii waggoota 2 kana keessatti ammoo hojiilee garaagaraa hojjechaatii jira. Egaa hojiin isaa kun maali kan jedhu ammoo walumaan taanee keessa seennee daawwanna. Nu waliin turaan isiniin jedha. Baganagaan nu eegdatu nagaa gaariidha. Nagaa baganagaan nu tanana dhufu. Hayyee galatooma. Karaa warshaa waldaa dargaggoota caffeetitti walaan simannu. Hayyee walumaan daawwanna kaa waanta jiru. Egaa amma kan argamnu kun mooraan yookaan kun manni kuusaa kunii fi yookaan warshaa oomisha daakuu midhaaniiti. Daakuu midhaanii yoo jennu daakuu midhaan hundaa'uudha. Akkuma agarru baabura 4 kan dhaabbatee jiru amma baaburri 3 midhaanii kan daaku baaburri tokko immoo barbarree shiroo fi waan qimamii kan daakuudha jechaadha. Inni kun sa'a 24 kan hojjetudha. Sa'a 24 baaburri isaa ammayyaadha. Ammayyaadha yoo jennu baaburoonni kun iddoo fudhatu shingaan isaa dhagaan isaa dinaamoon isaa bakkee adda addaatti waan gaxxamamaniif iyyuu waan walitti qindaa'aniif iyyuu baay'ee iddoo fudhatu. Kuni garuu achumatti calqaba achumatti dhuma sa'a 24 tajaajila kennas jechaadha. Tajaajilli isaas sa'a 24dha. Iddoon kun ispiisiin iddoo kana kan jiru midhaan achitti erga shallagamee yookaan miizanaan erga mazzanamee dhufee boodatti asitti kan gingilfamu ta'a. Asitti qulqullaa. Asitti namni ja'a erga qulqulleessee boodatti asuma achitti erga mazzanamee dhufee asitti daakama. Daakameetis immoo hin mazzanamaa jechaadha. Erga daakamees mazzanamuu qaba jechaadha. Sababni isaa xuraan yookaan wanni hin barbaadamne keessaa bahu sun bakka sanii kiiloon jalaa hir'achuu hin qabu maamila keenya jalaa jechaadha. Bilisa waan ta'e sirriitti uummata magaalatis ta'e uummata miseensa keenya kan ta'an martuuyyuu ni tajaajilaa jechaadha. Haala kanaatiin kan itti deemnu ta'a. Kuni iddoon gingilfamee itti qulqullaa'uudha. Kuni iddoo itti hojjetamuudha. Kuni immoo akkuma agartan amma as keessatti karaa kumtaala midhaan kumtaala 1,200 kan as keessa jiru ammatti kan jiru kumtaala 1,200 kan as jiru. Magaazanoota lakkoofsa 6 fi lakkoofsa 11 keessas kan jiru sanii wal qabate waliigalli isaa kumtaala 2,400 jira. Amma mooraa kana keessa kumtaala 2,400 jira. Kun kan jiran baadiyyaadha kan jirani. Waliigalli isaa kumtaala 3,700 binnee jirra jechaadha. Barana gabaa baranaatitti ammas sassaabaatuma jira qotee bulaarra. Sababni isaa qotee bulaarraa waggaa binnus sirriitti madaalaadhaan akka hattuun yookaan immoo daldaltoonni seeraan alaadhaa kan hannetti akka hin burjaajessinetti waldaalee bu'uuraa ijaarree hidhata godhannetti hidhannuunsa gabaatiin kan binnu jechaadha. Akka waldaaleen dakaatis hin miidhamnetti nuus akka hin miidhamnetti of dandeenyee waltaanee kan waliin bitannu ta'a jechaadha. Miizanni akkuma agartan achittis miizanoonni jiru asittis hin jira. Miizanoonni kun inni achitti mazzaname asittis mazzanamuu qaba qulqulleeffummaadhaaf jechaadha. Amanamtummaadhaaf bakka hundattiyyuu mazzanamuu qaba jechaadha. Miizanoonni kun amma fakkeenyaaf dijitaalli 3 wal bira dhaabbatee jira. Kun immoo isa calqabaati jechaadha. Miizanni kan calqabaati kuni. Isaan dura naamunaan miizanoota isa xixiqqaa kanarratti naamunootatu ilaalamaa jechaadha. Naamunaa ilaalamee miizanni akkam jira kan jedhu san ilaalamaa jechaadha. Kun hunduyyuu akka qabeessummaadhaan hojjetamuudhaaf kan wal qabatudha. Kun hundi isaatiyyuu kan hojjetamu haala saniitiin sappilaayi ta'a. Madaabaraa loogoo keenyatiin asxaa keenyan madaabaraa 2,000 ajajnee jirra. Amma guyyaa gaafa 27 hoo eebbifamutti
madaabaraa keenyan kan oomishamedha jechaadha. Madaabaraan fi akkaataan gurgurtaa keenya akkaataan qophaa'insa daakuu keenya immoo kiiloo 5 irraa ka'ee hanga kiiloo 50 goona jechaadha. Kiiloo 5 abbaa kiiloo 5 kophaatti goona, abbaa kiiloo 10 kophaatti goona, abbaa kiiloo 15 kophaatti goona, abbaa kiiloo 20 kophaatti goona, abbaa 25 abbaa 30 35 40 45 50 jennee deemna jechaadha. 50 irratti dhaabna. Namni 100 kiiloo 100 barbaadu abbaa kiiloo 50 lama fudhatee deema malee abbaa kiiloo 100 hin goonu jechaadha. Maaliif tokkoffaa ba'aadhaaf hin tolu, lammaffaa namni baay'een isaa kiiloo 100 amma fudhatu oomisha adda addaa waan ta'eef as keessatti walakkaadhaan waan adda addaa bitatee walakkaadhaan immoo waan adda addaa bitatee deemuu waan danda'uuf saniif jecha miseensitumaaf jenneeti carraan oduu nuu laatame immoo kana caala ijaaruu hin dandeenya. Kan amma miiliina tokko tuqaa 5 ol baasneeti kan ittiin ijaaruu dandeenya, manicha kan ijaaruu dandeenya. Manicha ijaaruurraa kaasnee hanga faafirikeet goonee ta'u waan maashinoota hundaayyuu dhaabuutti kan ga'uu dandeenye martuu isaatiyyuu manichi qoftiyyuu miiliina tokkoof 500 nu fixate jechaadha. Haa ta'u kunuyyuu baasiidha jennee fudhanne kanaayyuu mootummaan nu gochuu isaatiif galata guddaa qaba. Akka sadarkaa kutaa magaalaa Laaftootitti galateeffannaa guddaa qabu. Kabajamtuun kantiibaa magaalaa Finfinneetis baay'ee galata guddaa isaaniif qabna. Sababni isaa isaanis qaamaan dhufanii lallaalanii yeroo lammaffaa isaaniitiif dhufanii nuuf daawwatanii jiru. Amma immoo gaafa 27 dhufanii nuuf eebbisu jennee abdii guddaa qabna. Isa kana nagarre isaanii isa kana nu banne kana oduun hojjetaniin duraadha akka banneen kan dhufanii midhaan nu eebbisaniyyuu amma kanarratti immoo nuuf eebbisu bifa haaraadhaan jennee immoo ilaalla. Hojiin qabiyyuudhaan waan dalagu yaadannee ta'a hojii dhabee jechuudha. Kiraa manaa irra baay'ee rakkadhee ture. Chumanan asii fachi jedhee miseensummaa asitti galmaa'etan ture yoo hojii dhabee waan hin nyaadhu dhabee kiraa manaa ture dhabee jedhee gaafannam fidanii asitti na qaxarate. Neetoo isaan keessas ture tanan jira amma baay'ee garaagarummaan irra hin jira. Waldaa kana keessa seenee nan kufee jechuun soba. Jijjiiramni baay'ee jijjiirama baay'ee ni qaba. Maaliif yeroo san hojii hin qabu waan qabu. Amma garuu jijjiiramaan dalaga waldaa kana keessatti tanan dalagin uffata direesiirree qamarrisee amma fillee uffachuu direesiidha. Maaliif waldaanis nu deeggara yeroo tokko tokko waldaan irree nu deeggara waan gochuu qabnurree nu jenna jechuudha. Na baay'ee jijjiirama qaba. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa guyyaa gaafa 29 ji'a 6ffaa 2012 kan hundaa'e guyyaa gaafa 11 ji'a 9ffaa 2012 sartifaayiid ta'ee jira. Amma waggaa lammaffaa keenya guyyaa gaafa 11 ji'a 9ffaa 2014 sartifaayiid ta'ee erga taane waggaa lammaffaa keenya guunnee jirra. Ooditii waggaa tokkoffaa keenyas guyyaa gaafa 30 ji'a 8ffaa 2014 dhiyeessinee jirra. Ammas ooditii 2014 waggaa lammaffaa keenyattis ittuma fixachaa jirra. Ka'umsi keenya miseensa 150 guyyaa hundeeffama calqaba gaafa hundeessinu. Gaaf sartifaayiid taanutti garuu miseensa 1270 gale. Galmaa'eetu. Miseensa waliigala isaa miseensa 1270 hundeessine. Kaapitaala wal qabatee 0 irraa duwwaa irraa kaan duwwaa yoo jedhamu humna beekumsa namummaa qofa walitti qabamne calqaba duraa hundeessinu. San booda yaada keenya walitti erga finne booda maallaqa amma qabnu waliin waan gumii irratti murteessine murtii yaa'ii waliigalaati irratti murteessine. Kooreen murteessin isa irratti hundoofne kan ajaa'iba kan nu jechisiise ta'u waan ajaa'iba akka ajaa'ibaatti akka ilaalamnuu fi
waan addaa kan nu godhe akka boolkaanutti nutti narra tol'ootani jedhee koomishinarri daayirektarri eejensii gurmaa'inaaf babal'inaa tanaan duraadhaan jechaadhaan gamtaan akka boolkaanutti tasa dhootan jedhe. Sababni isaa gurmaa'uun keenya oduun beekamin hojiin keenya beekame. Otoo sheeriin guuramee hin dhumin hojii adeemsistuu qofa walitti guurree hojii adeemsistuu qofaan hojii keenya hojjechaa dhufu. Kaapitaalli kaanee 150,000 kan kaane ziga akkaawuntitti kan galchinee turre isaan alatti inni agaa arraatitti guddachaa isa saniin kan arra kaapitaala kara miiliyoona 300tti dhiyaatu horre kan jennu kana kanaan wal qabateeti. Midhaanota adda addaa fi akkasuma fuduraa kan galuu fi kan ba'u akka bifa kamiin akka galuu malee bifa kamiin akka inni ba'u sun irratti irra jeen nan laala jechuudha. Hojjettoonni keenya baay'eedha. Hojjettootni haalli inni ittiin ba'u yeroo hojii qabna yeroo baanus jira jechuudha. Akkasumatti yeroo dhufan attendaansii warra guutachuudhaan gahee hojii isaanii hundumaa gahee hojii ofii qaba. Gahee hojii irratti irra deemee nan laala. Waan hojjechuu malee ittima. Akkasuma kannaan ol jiranus kanan hojjechuu malee akkasumatti natti manee jechuudha. Wal barsiisaa akkasiin hojjechaa jirra. Yeroo galu meeqa akka galee hin beekama. Yeroo gurguramus meeqa akka gurguramee fi meeqa akka hafe hin beekama. Isuni stock repair jira kan irra ejjee ilaalu jechuudha. Isatti jira yeroo gurgurru akkuma argitu kan daraseenyi jira kana ittiin gurguramee fi nam bituu fi kennina kan nu biratti hafu jira jechuudha. Suniin haala kanaan laallee hordofuu dandeenya. Yeroo ammaa kanatti biiroolee 17 naannolee akka naannootitti biiroolee olaanoo jiddu galasaa 17 caasaa dakaati irrattis akkasumatti bannuudhaan walii galasaa biiroo 26 eedoo ofiisiidhaan makatee biiroo 26 banamee yeroo ammaa kanatti caasaa keenya caasechinee amma kamisee ga'utti hanga kamiseetitti biiroo qabna. Asiin amma mandii ga'utti qabna. Asiin Boorana irraas caasaa qabna. Hundarraa daangaa amma daangaatetti Baalee Fantaallee dabalatee hunda isaati irratti iyyuu bifa saniitiin itti deemuudhaan hojii kuduraaf muduraa dhiyeessii kuduraaf muduraa midhaan dheedhii akkuma ilaalaa turre akkuma sila bakkee jiru irratti faafikeetti gochuudhaan kaayyoo keenya sirriitti bal'inaan lafarratti gadi buusuudhaan waggaa tokko keessatti qabeenya tilmaamame qabeenyi kara kaapitaalli qabeenya keenya kara maallaqaatti tilmaamame kara miiliyoona 300tti kan tilmaamamudha. Baay'ee kan qabnu yeroo ammaa kanatti waggaa lama keessatti qabeenya miiliyoona 300tti kan dhiyaatudha kan tilmaamamudha kan horannee jirru. Kunis eessa hojjennu Kibba Lixa Shawaa aanaa Qarsaa Maallimaa keessatti magaazaan mana kuusaa jiddu gala gabaa akkasumas midhaan galchinee jirra. Magaalaa Amboo keessatti akkasuma Jammoo keessattis akkuma sila arguu dandeessanidha. Akkasumas konkolaataa 4 qabna yeroo ammaa kana ammi ittiin deddeebisnu 2 qabna. Hanga geessitoonni ittiin deeman 1 qabna. Biiroo eedoo ofiisii pirootokoolii biiroodha 1 qabna. Waliigala konkolaataa 4 qabna. Amma immoo tuur raayid caffee tuur raayid kan jedhamuun doozartiidhaan ammas kanuma argitan proposaalan hojjannee hektaara 4 irratti magaalaa hoolotaa irratti hektaara 4 irratti fixannee investimentiidhaan fudhannee ijaarsatti calqabuutti jirra jechaadha. Akkasumas magaalaa Amboo keessatti abbaa darbii 3 diizaanii isaa akkuma agartan diizaanii qopheeffannee mirkaneessisnee bu'uura dhagaa buusnee jirra. Bu'uura dhagaa qofaa miti ijaarsas calqabsiisnee jirra jechaadha. Giddugala gabaa Jammoo kana keessatti nagdiidha kan inni eegale bittaaf gurgurtaadha. Midhaan dheedhii gosoota adda addaa xaafii, qamadii, boqqolloo, mishingaa, misira isaan kana qopheessee kan gurguruudha. Akkasumas immoo muduraaf kuduraa yeroo itti fidee too'i kan gurguraa jiru jechuudha. Kanaaf iddoo kana bichaa osoo hin ta'in waldaan dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaa akka naannawa Oromiyaatti fi magaalaa Finfinnee keessatti kan inni hojjechaa jiru. Iddoo gara biraattis as Qarsaa Maallimaa magaazana hedduu midhaan baay'ee qabatee jiru hin qabna. Achittis miseensi keenya bittaaf gurgurtaarra kan jirudha jechuudha. Akkasumas Amboo irratti
godina Shawaa Lixaa Amboo irratti magaazanoota hedduun hojjetamanii midhaan muduraa fi fuduraan isaan kun kan hojjetamaa jiranidha jechuudha. Magaazanoota baay'ee qabna. Qarsaa Maallimaa Amboo irras jira. Isaan irraa achi mazzanameen dhufa. Konkolaataa kan keenya jira. Isaanumarraa asitti mazzannee magaazanoota baay'ee waan qabnuuf iddoo muraasa nama nutti nu ga'uu dide malee magaazanoonni duwwaan baay'ee waan jiruuf oduu isaan irraa argannee sirriitti galchine baay'ee galchine. Konkolaataan tokko amma kuntaala 60 fe'uu danda'a. Akkasumas mazzanamee gala, lakkaa'amee gala. Wanti ittiin tarakaa'amni jira waraqaan itti tafaraaramne tarakaa'amna jechuudha. Maanaajarri achi jiru. Qarsaa Maallimaas Amboos jiru maanaajar. Isaan bitanii fidu anasitti irraa tarakaa'ee silsimaanoonni irra jiru. Ani magaazanni jira. Magaazana isaanii lakkaa'ee mazzaanii nan kennaaf isaan gurguru jechuudha. Achi yoo dhufu asirraa kuntaala 100 dhufuu danda'a. Mazzanni magaazana irra jira. Magaazanoota baay'ee waan qabnuufu amma magaazanni as jiru kuntaala 2000 bichaa galee achirree jira. Kuntaala 1000 waan ta'e waan jiruuf ammas waan galaa jiruuf amma magaazanni waan wanqateef jedhanii galchina. Magaazanoota duwwaa baay'eetu jira amma karaa sanii oduu isaan arganne sirriitti hojjannaa jechuudha. As keessatti xaafiin irree ni jira. Misirri qamadiin irree ni jira. Xaafii yaa hin buusne malee gosa 2-3 qabna. Adiidhuma kanaa tokkoffaa lammataa ni qabna. Sarganyaas xaafii ni qabna jechuudha. Maamilli herreega kooreen baasee nu erga nuuf ergu nuuf oduun ta'e maanaajara keenyaaf nu erga. Maanaajarri keenya immoo herreega isaaf nuuf kenna jechuudha. Isuma san waldaa keenya keessatti namni kamiyyuu bita turre darsanyii fudhatu malee herreega hin herreegu. Herreega an fudhatu darsanyii kee ilaallattee fudhatta. Dambanyoonni ni jiru. An ol beekan nu ol beeknu jechuudha. Bilbilaan irree akkaawuntii irree walirraa fudhatanii hojii mootummaa minamna warri hojjetan kun ni jiru. Isaan kun yoo itti toluu didu ijoollee ergataniit maallaqa irree akkaawuntii keenya irratti nu galchaniit hin erginaaf jechuudha. Amma ni barbaadan amantummaadhaan. Warri waa kondeemnii safara kana nurraa fayyadamu jechuu dandeessu. Qullubbiin amma fakkeenyaaf gabaa pi'aansaa hin jira. Achirratti muduraa fi fuduraan kan gurguramu. Isaan yeroo 35 gurguranii nuti 28 gurgurra. Sababiin isaa maasarraa waan finnuuf jechuudha. Isaan yeroo 35 gurguran dallaalota hedduu keessa ba'aniiti kan isaan achiin ga'anii gurguran. Nuti immoo kallattiidhaan maasarraa waan finnuuf birrii 28 asitti yoo kennineef gabaarratti 36-37 gurgurachuu danda'u. Namoonni kun akka fayyadamanidha malee akka isaan miidhaman hin barbaannu waan ta'eef. Isa kanaaf immoo miseensi keenyas jalqabumayyuu kaayyoon keenya miseensa hojii dhabdoo ta'an gara hojiitti galchuu fi hojii uumuudhaafi. Isaan kunillee miseensi keenyas akkasumatti itti galee duubeedhaan fudhatee gurguree ta'uu bu'aasaa fudhatee waannaa gara maabaraatti kan deebisudha. Bifa akkasiitiin muduraa fi fuduraa kan hojjennu jechuudha. Calqabumarraa kaasee qonna magaalaatti irratti bobba'uu fi kan ka'umsa irratti kaane qonna magaalaa Finfinnee qorannoo gaggeessinee jirra. Fakkeenyaaf laga 98 jira magaalaa Finfinnee keessa. Lageen kana irratti kuduraa fi mudura ammayyaa ta'e bishaan lafa jala paampiidhaan baasne inni oomishnaadha. Propozaaliin isaa hin jira. Propozaalii qabna. Mirkaneessisnee jirra. Qonna magaalaa laga 97 kana irratti dargaggeessa meeqa nuu qabata jenneettis qorannee jirra. Dargaggeessa 7,600 carraa hojii uumaa jechaadha. Lammaffaa dhiyeessii midhaan dheedhiiti. Dhiyeessii midhaan dheedhii argaa akkuma turtan dhiyeessuu erga calqabne waggaa tokko kana guutuu dhiyeessatuma dhufne silas agartanii jirtu. Ittaansee kuduraa fi muduras akkuma sila suuqotas agartanii jirtan. Sandee markeetingii irrattis akkuma argaa turre tanaan duras hojjechaatuma akkuma jiru. Isarrattidha kaayyoon keenya. Deebisee loon gaafaa jechaan an akka hoolaa, an akka re'ee sangaarree amma ittiin galle tana dura boodana itti galuu hin dandeenya. Jira waan ta'eef karoora keenya keessatti waan jiruuf barana itti galuu dandeenya. Inni kan biraa iddoo bashannanaa
iddoo bashannana dargaggeewwanii jedha. Isa san magaalaa Finfinnee keessatti ganaa ittuma deemaa jirra. Innis hojiirra ooluu hin dandeenye akka magaalaa Finfinneetitti. Garuu godina addaa magaalaa Finfinnee magaalaa hoolotaa keessatti argannee jirra. Isarratti ijaarreetis sirritti iddoo bashannanaa haala mijeeffannee dhaabnee biqiltuus irratti dhaabnee ijaarsa reezortiidha irratti ijaaruudhaaf deemaa jirra jechaadha. Diizaayinii isaa fidnee jirra. Haroo Wanciiti irratti dorgommii keessa gallee jirra. Nu haa dabarsanii nu haa dhiisanii carraa keenyatu murteessaadha. Isa kaammoo ganaa nu beeksisne hin eegganna. Nuti wanni amma ammaatitti hojjannee jirru hojjanne kan jennee too effectively kan irratti sirriitti bu'aa qabeessummaa kan qabaanne dhiyeessii midhaan dheedhiiti. Dhiyeessii kuduraaf muduraati irratti dhiyeessii lukkuu fi hanqaaquu akkasumas hoolaa fi re'ee jenne kanaati irratti. Inni kan biraa ijaarsa mana baaburaa ijaarree jirra. Amma baabura irratti already baabura 4 akkuma sila agartan baabura 4 dhaabnee fennee hojiitti galee jira. Guyyaa gaafa 27 ji'a 9ffaa kana eebbarra hin oolaa jechaadha. Inni eebbifama. Already guutumaan guututti open ta'a. Ambira Horn Africa Business College magaalaa Amboo keessatti calqabnee jirra. Waggaa tokkoffaa barsiisnee fennee jirra. Waggaa lammaffaa isaa qabatee jira jechaadha. Business Horn Africa Business College babal'inaan magaalaa Finfinnee keessattis proposaalota galchinee isas hordofirra jirra. Eeyyama hin qabna. Hirqaarraa ministeera barnoota federaalaatirraa kan eeyyama fudhannee jirru. Kanaaf sadarkaa Afrikaatitti iyyuu ijaaruuf banuus hin dandeenya jechaadha. Hojoolee hojjenne kanarratti waancaa 4 qabna. Waancaa 4 badhaafamnee jirra. Sartifikeettii beekamteedha. Waan adda addaa fakkeenyaaf duula barana waraana karaa kaabaatiin ka'e kanaan wal qabate isarratti deeggarsa karaa xaafii kumtaala 40 uummata kamisee wallootti irratti karaa wallootti irratti kan ergine uummata keenya qaqqabuu kan dandeenye kumtaala 40 geechinee jirra. Akkasumas immoo deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif deeggaruun dirqama waan tureef yerootti waan gaafatamne hundaayyuu deebisuudhaan hojii waan hojjenne hundarratti iyyuu sartifikeettii karaa beekamtii waraqaa beekamtiidha karaa 8tti kan dhiyaatu argannee jirra. Waancaa 4 argannee jirra. Waancaan 2 waan misooma irratti kun ashaaraa magariisaati irratti kun immoo deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif kun immoo nageenya irratti kan hojjenneen international amnestiin internationalidha. Waldaalee amantoolee gamtaanii wajjiniin ta'uudhaan nageenya irratti waan hojjenneef waancaa isa guddaa nu badhaasanii jiru. Waancaas kaasnee jirra. Mul'anni keenya calqaba dargaggeewwan baratees hin barannes walitti qabnee hojii dhabdummaa jalaa baasu. Lammaffaa qaala'insa jireenyaa biyyattii irratti nagaa buusu tasgabbeessu. Sadaffaan rakkoo mana jireenyaa jalaa miseensota keenya baasu. Afraffaan diinagdee biyyattii irratti jiru turizimiidhaan wanni daawwatamu baay'een Oromiyaa irra jiru. Oromiyaa garuu an daawwachiisu turizimii Oromiyaadha kan Suufimar dabalatee an daawwachiisu daawwannaa an daawwachiisu Oromoon waldaan Oromoo kamiyyuu daawwachiisa keessa hin jiru. Dargaggeewwan keenya bifa saniitiin leenjisne fardeen 366 leenjisaa jirra amma leenjisiisaa jirra. Ijoolleen keenya fardeeniin gara suubbaatti iyyuu leenjisiisuu hin dandeenya. Bakka hundatti iyyuu bakka tuuriin Oromiyaadha turizimiin Oromiyaa jiru hundarratti dargaggeessi keenya kaan konkolaataadhaan investimentiidhaan akka eenyumaatiif iyyuu carraadhaan eeyyamamuutti nu eeyyamamnaan konkolaataa qaraxarraa bilisa galchinaan qaraxarraa bilisa galchinee konkolaataa tuuriidhaa dhiyeessu bakka konkolaataan hin deemne immoo fardeen akka daawwatan tuurii keenya goosisuun hin danda'amu. Kanaafuu galmi keenya inni dhuma hanga daangaatti asii kaanee hanga daangaa addunyaa Kanaadaa ga'utti diinagdeedhaan addunyaa irratti dorgomaa cimaa ta'anii ba'uudha. Diinni keenya hiyyummaa qofa hiyyummaa irratti duula kan ba'e waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala kanaafuuyidha. Waan hundaanuu galtee ciccimoo jedhaman waan ammas kana dura diriirsaa jiru kana hundasaa galtee ciccimaa argachaa kan jirru ammas irra deebinee kan ibsinu mana jireenyaatiin wal qabatee yeroo ammaa kanatti ramaddii mandara yookaan ramaddii gandaa kan jedhamu yeroo ammaa kanatti ramadamaa kan jiru keessatti carraa qabeessa taanee jirra. Akka tasaan carraa qabeessa carraa arganne kanatti immoo fayyadamne rakkoo mana jireenyaa keenya keessa
amma miseensa 15,750 kan hojjannee jirru diizaanii saayit pilaanis kan hojjannee adda baasnee kan jirru isarratti ramaddii mandaraatiin erga adda baafannee hammayyummaadhaan jiraachuu qabnaa jechaadha. Dargaggeessi keenya yeroo ammaa kan sammuusaa, yeroosaa, humnasaa, maallaqasaa walitti qindeessee ijaarrachuu qaba. Qaamni gaafii gaafanneef deebii nuu laachaa jiru. Qaamni ammas immoo gaafii keenya immoo karaarra jiran hundaayyuu obsaan eeggannaa deebii akka nuu laataniif waamicha gaafanna. Raawwii lafatti gadi bu'ee raawwii raawwatamu murtiin murtaa'u raawwii akka nuu argatuuf sirritti itti deemnee waamicha keenya ni dhiyeessinaaf asumaan waan barbaachisaa ta'e waan mootummaa waan barbaachisaa ta'een bukkee dhaabbachuudhaaf tanaan duras dhaabbachaa jirra. Dorgommiin keenya guddinni keenya addaadha. Galmi keenya bara dhufutti waggaa 3-4 kanaan booda waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensota isaa bira darbee uummata kaaniyyuu fakkeenyummaa addaa ta'e akkamitti warra adiidhaa qacaratee hojjechiifata. Ispoortii ni calqabna. Daakuu, hanxaafii, hanqamadii, mishingaa waan jiru hundaayyuu misira dabalatee waan hundaayyuu karaa biyya alaatitti ekspoortii gochuudhaaf qophiirra jirra. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma daawwattan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala hojiilee gaggaarii fakkeenya ta'an hojjechaa akka ture daawwattaniitii jirtu. Egaa namni dhuunfaadhaanis haa ta'u akkasuma waldaan gurmaa'ee maallaqa xiqqoodhaan dandeettii fi beekumsa qabuun bakka xiqqoorraa ka'e bakka guddaa ga'uu akka danda'u waldaa kanarraa hubannoo argattaniitu jedheetiin abdadha. Egaa nutis sagantaa keenya har'aaf qopheeffanne kanuma irratti goolabna. Qopheessee kanan isiniif dhiyeesse ani Maskaram Qananiisaati. Torban sagantaa biraatiin wal argina. Yeroo gaarii.